Uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu an Taamiraat Kabbadan jedhama. Obboleessi koo haadhuun koo isuma argitan kana wareegamee jira. Dhiigni isaa dhiigni dhangala'e kummee tokko nu haa taatu. Rabbiif jedhaa tokko ta'a. Kana booda duuti hin dhaabbatu ittuma fufaa. Du'a saba keenyaan dhiiga saba keenya hin mul'ata. Gara fuulduraatti bilisummaa arganna. Amma shakkii tokko hin qabnu. Hacaaluun waan baay'ee nu dhaalchisee jira. Waan baay'ee hirummaa nu barsiisee jira. Kanaaf dhiiga Hacaaluu ni deebifna. Dhiiga Hacaaluu haaloo isaanii baafna. Oromoon tokko ta'ee dhiiga isaa kanaan bilisoomuu qaba. Adaraa keessan tokko ta'a. Yaa uummata Oromoo tokko ta'a. Kanan siniin jedha. Tabiraa kanan dubbachuu barbaadu. Hacaaluun obboleessi koo waliin guddanne waliin dhalanne waliin guddanne muuziqaa gaafa dalagnus iciitii guddaa waliin qabna. Agabuu bullee hojjenne diinni na jalaa nyaate diinni na jalaa cabse kophaatti na hambise. Yaa uummata Oromoo kanan naamsa sinii dhaamuu barbaadu biyyi kun siif hin taatu. Ta'uu qabda jedhee biyya kana kan dhufu kan na taasise Hacaaluudha. Hacaaluun ofiif jiraate hin beeku. Saba isaatiif jiraata. Biyyaa isaatiif jiraata. Ani hedduu miidhamee jira. Hedduu madaa'ee jira. Hacaaluu deebisuu hin danda'u. Adaraa keessan hiriyoonni koo bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu tokko ta'a. Obboleessa koo naa gaggeessa. Anwaanan dubbadduun qabu. Hacaaluun lammata waliin arginu. Garuu seenaansaa ergaan inni dabarfate wanti inni hojjete anaaf hamilee. Ammas irra deebi'een dubbadhaa dhiiga kee nan baasa. Uummanni Oromoo haaloo kee ni ba'a. Haaloo keetiin bilisummaan argamti. Galatooma. Kanumaan jechuu barbaada. Shama harka fuune kan daawwatu jirtan Shabo miidiyaa magaalaa Melbourne hoggaa ta'u guyyaa irraa kana kan nu wajji jiran keessummaa aktivistii qarree Oromoo magaalaa Melbourne kan tahan toltuu tufaa addee toltuu tufaatti arda nu wajji jira waa'ee hawaasa Oromoo kan Austraaliyaa qabsoo kanarratti hundaa'ee waan gabaastu jirti. Akkasumas karaa kanan warri nu hordofu jirtan arda guyyaa ardaa kana qarree Australian Oromo Youth kan tahan waan hoogganu jiranii fi gara qabsoo geggeessanitti jechuudha. Guyyaa ardaa kana toltuutti nu wajji jira maqaa hordoftoota keenyaatii fi daawwattoota keenya kabajamoo akkasumas baga nagaan nu dhuftanii toltu. Baga nagaan nu dhuftanii. Egaa qabsoon yeroo hedduu karaa adda addaatiin geggeeffamaa ture. Kana keessaa isin akkan uummata Austraaliyaatti Oromo Australian Youth kan jedhamu garee uumtanii qabsoo kana geggeessuu fi sagantaa adda addaa qabaachaa turtan. Kanaaf maali sagantaan isin qabdanii maal gumaachuu fi qabsoo kanarratti? Dargaggoo Austraaliyaa guutuu keessatti
wanni isan barbaadan ummanni Oromoo sagaleen isaanii haa dhagaamuuf madaa Oromoo qaban san fayyisuudhaaf waan harkaa isaan irratti gahe isaan cina dhaabachuudhaaf gargaaruudhaaf walii galatti kutaa hundaa irraa dargaggoo kenna dhimma Oromoo fi akka gaariitti waan hordofaniif jecha jijjiiramaa fidullee barbaadanii waa hedduu tattaafachuu barbaadanii keessattuu tattaafachuudhaa fi kophaa akka nam tokkeetti waan hin taaneef jecha walirra hundaa'anii walitti dhufanii qabsoo guddaa irraa jiranii dargaggoon kenna nullee akkuma hojii kennaatis isaanii gargaaruudhaa fi isaanii cinaa dhaabachuudhaa fi dirqama kennaati. Toltuu tufaa fi qeerroon Oromoo yeroo hedduu baay'ee gumaachaa turan jechuudha. Kana keessa sagantaan nu dhagahanne kan karaa Austraaliyaatiin geggeessuu fi tattaafachaa turtan waan hedduu jira jechuudha. Sagantaa kanarratti mee maal gochuu heddanii maal fakkaataa hiriira sagalee uummataa dhageessisuuf maal irra dalaguu jirtan? Akka hawaasa guutuutti garaan keenya gubatee jira. Hedduu gadda keessa jirra. Rakkoon biyya Austraaliyaa keessatti namni cufa sababa COVID-19 jecha mana ofii keessa jiraatanii malee akka warra biyya alaa jiru kana hiriiratti gadi baatanii waan garaa keessa garaa ofii qabbaneessuudhaa fi iyyachuudhaa fi luxury yookiin privilege kana ka isin harkaa qabdanii nuti harkaa san hin qabnu. Dandeetti sanillee hin qabnu. Hayyama sanillee hin qabnu. Nageenyi biyya kana eeguudhaaf jecha manuma keenya keessa jirra. Mana keessa jiraachuuf immoo cal'isuu jechuu miti. Waa hedduu irra jirra. Damee takkaatiin dargaggoon keenya karaa hedduutiin karaa social mediaatiin karaa lobbying kan jedhamu yookiin mootummatti sagalee ofii dhageessisuudhaa fi waa hedduu irra jiran. Ammoo sagantaa boru jechuun barbaada amma akka Austraaliyaatti har'umallee jechuu dandeenya. Sagantaa nu qabsiifne kana damee dubartoota keenyarraati. Isaanirraa burqe. Wanni isaan godhan dubartiin tana maaluma godhuu dandeenyaa jedhanii iyyatanii walii galatti maallaqa isaanii walitti qabsiisanii akka dhuunfaatitti xayyaara kireessanii xayyaarri kana dhaamsa isaanii addunyaa hunda himuudhaa fi xayyaararraa maxxansiisanii fannisanii xayyaara duubarraa akka magaala keenya guutuu marseetii namni hunda dhaamsa keenya haa dhaga'u jedhanii walitti buusanii. Dubartoonni keenya kan groupii Oromia is bleeding kan jedhamu kan mana marii dubartoota Oromoo kan jedhamu walii galatti yeroo hedduu xayyaara kana qabsiisuudhaa fi lafa kaa'anii jiran. Ummata keenya kakaasuudhaaf jechuudha. Nuti boru lockdown guddaa keessa seenuuf deemaa jirra. Lockdown sana odoo hin eegalin kuni hiriira keenya jedhaniitiin wal gargaaranii nu gargaaranii sagalee keenya dhageessisanii namni cufaa asuma Austraaliyaa kana osoo hin ta'in addunyaa keessatti fakkii nuuf tahanii dubartoonni keenya rabbii gammachuu isaanirraa haa qabaatu galatooma. Kanaan aktivistoota taatanii akka Oromoo Youthidha jechuudha. Kana wajjinis akkuma amma ati tuqxe Oromoo Women Group shamarran Oromoo kan Austraaliyaa maallaqa baasanii karaa aeroplaneidhaan jechuudha sagalee uummataa dhageessisuuf kan deeman hoggaa ta'u mee ogeessa kaameraatiin hoggaa tokko irra deebisnee waa fannoo sanii nu mul'ista jechuudha. Akkuma daawwattoota keenya arguu jirtan Oromoo aerial protest Melbourne Oromoo aerial protest ummati sagalee isaanii dhageessisuu hin dandeenye kanaafini akkuma beeku koronaatiin sababatee yeroo hedduu hiriira bahamuu waan hin dandeenyeef akkasumas karaa Melbourne North Melbourne fi Flemington akkuma beekamu bakkiteen Oromoon hedduu jiraatan poolisiidhaan mana hidhaa waan ta'eef Australian Oromo Youth karakanani fi waltahinsa Australian Women Group dan jechuudha waan kana qindeessitan jetta. Dhaadannoo kanarratti mee asumarran nu ibsi maal mo'achuu fi yookiin maal galmaan gahuun
kana gochuu dandeessan hoggaa tokko irra nu deebita. Actually dargaggoo kenna humneessuudhaaf dubartiin walitti dhufanii mallaqa lafa kaa'anii jiranii haa dhageeffannuu jedhan karaa sanitti hedduu nu gargaaranii warra dargaggoo kenna immoo karaa mootummaatiin dhiibbaa yookiin sochii dhaabuudhaa fi karaa social mediaatiin karaa xalayaa mootummaa erguudhaafiin hedduu hojjechaa turan. Ammoo akkuma argaa jirru har'uma kana ganamarra eegalee trending kan jedhamu Austraaliyaa keessatti Oromoo protesti trend gubbarraa ture. Trendi jechuun biyya kana keessatti wanni deddeemaa jiru maal akka tahe ummatatti beeksisuudhaafi. Austraaliyaa keessatti tokkoffaa coronavirus sanuma keessallee Oromoo protesti jedhanii namni ganama hirribaa ka'e warra Austraaliyaa bilbila isaanii yeroo laalatan Twitter gubbarraa Oromoo protest akka jedhamu barbaachisa. Kuni TV gubbarra osoo hin ta'in bilbila nama cufaa keessatti seenuudhaafi karaa kanaatiin tattaafadhe. Talammadaa immoo viidiyoolee gallaffifannee turre. Viidiyoo kanallee dargaggootu qopheesse, dargaggootu barreessanii, scriptillee godhanii, kakaasanii, maxxansiisanillee gadi facaasanii. Viidiyoo kanallee maqaa isaaniitiin godhamee ture jechuudha. Kanaan booda karaa mootummaatiinis yeroo lockdown kana keessatti iyyannee ummata ija obboleeyyan teenna Oromiyaa keessatti karakkoo keessa jiran akka isaa cina dhaabanne akka sagalee isaanii ol kaafne ittuma fufaa jirra. Waa hedduu irraa qabna. Nullee dargaggoo keenna ka Austraaliyaati gargaarsaa fi deeggaraa dargaggoo waldayaa biyya adda addaa irraa kan Ameerikaa fi kan Kanadaa fi kan UK fi kan biyya hedduu irraa wal jajjabeessaa jirra. Nuti qofaa osoo hin ta'in dargaggoo keenna addunyaa kana guutuu keessatti walirra quba qabaanna waan nu irra jirru kana rabbiin akka fiixatti nu baasee barbaanna karaa kanaatiin tattaafachaa jirra. Ammallee waa hedduu qabna lockdown kana keessa fi lockdown eega dhumatee booda karoora hedduu qabna jechuudha. Naani daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa keessumaa guyyaa har'aa toltuu tufaa asuma taatu karaa kanaanii ammas deebisee jechuudha. Isin hubachiisa lakkoofsa bilbilaatiin nu bilbiltanii gaafii toltuu tufaa yookiin Australian Oromo Youth tan bakka buutu jechuudha. Gaafii yookiin hiriira kanarratti akkamitti qooda fudhachuu dandeenya, mormii kanarratti akkamitti qooda fudhachuu dandeenya, akkamitti gumaacha gochuu dandeenya warra jettan lakkoofsa amma foddarra mul'atu kanaani nu bilbiltanii gaafii gaafachuu waan dandeessaniif asumaan isin hubachiisa jechuudha. Gaafii keessaniif yaada keessanis isin irraa fuunee dhaleessuu waan dandeenyuuf kanumaan jedha. Ammas as deebisee toltuu tufaa gara keetitti hoggaa deebi'u. Mootummaatti xalayaa hedduu barreeffamee karaa iimeeliitiin haa ta'uuti karaa biraatiin haa ta'uuti xalayaa barreeffamee jechuudha. Xalayaan barreeffame kunini maali ibsa maali jedha jechuudha. Xalayaan kunini hiikaan isaa maalidha, maali akkasumas fooyyachuuf yookiin dhageessisuuf deemtan. Nuti akkuma addunyaatti garsiisan Itoophiyaa keessatti wanni deddeemaa jiru mootummaa biyya isaanii akka dhuunfaatitti sagalee nama dhagahu waan dhiisaniif jecha nuti namni warra mootummaa san ka itti dhagahuu qabanitti garagallee numa gargaaruu qabdaa jenneetumaan iyyachuu eegalle. Biyya kana keessatti namni dhugumaan filannoo karaa filmaataatiin nama ka isaan filatan waan barbaadaniif jecha sagaleen keenya sagalee Oromooti. Sagalee filannoo ka argachuu danda'u keessa waan taheef jecha humna sanii qabannee itti fayyadamaa jirra. So nuti ka barbaanne dalagaan keenya ka hojii guyyaa tokko osoo hin ta'in yeroo dheeraadhaaf dalagaa jirra. So duraan dursee beeksisuu qabna. Nuti akka nama tokko taanee xalayaa kana yoo barreessine maaluma qabaaree nama tokko qofatu yaada kana qaba jedhanii bira dabarsuu dandahani. Ammoo xalayaa 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1,000, 10,000 guyyatti osoo argatan garagalanii akka namni uf hin beekne godhuu dandahani. Fedhiin keenya waan nu barbaannu kana waan 6 barreessinee jirra. Sagalee tokko taanee jirra. Warri Oromoo addunyaa kana guutuu keessatti wanti nu barbaannu barreessinee jirra. Xalayaa san gubbarraa ibsinee jirra. Gaafa isaan nu dubbisuu barbaadanii
san qabataniiti haa dhufanii nu haa dubbisanii kanaan durallee Australia Oromo Community Association in Victoria waggaa meeqaa fi waggaa hedduu fi waggaadhaan paarlamaantii dhaqaa turre warra ministeerota achi jiru san dubbisaa turre rakkoon kana ka Itoophiyaatti mul'atu guddaa rakkina guddaa dhufu jira jennee duraan itti himaa turre akkuma Arab Spring kana ka jedhamu Oromiyaa keessatti illee Oromiyaa Spring illee ta'uu ni malti mootummaan hagara ummata ofii dhiibuun illee waan badaa fiduu ni mala jenneetuma kun amma mataa keenyarra gahee jira kanaafu wanti nu durarra eegalle san ittuma fufuudhaa fi dargaggoo keenya karaa hammayyaatiin qopheessanii waa cufarraa jiranii we need a response and we know our power. godhamee jira wanti galma isin geessan kanarratti jechuudha xalayaa babbarreeffame heddumminna kanarratti deebiin isinii deebite karaa mootummaadhaan ni jira. Deebii kanu arganne of course warra asitti rakkina guddaa waan qabneef jecha sababa COVID-19 fi boru lockdown keessa seenuu deemaa jirra ammoo dargaggoo keenyatti deebii takka ministeerota adda addaa deebisanii jiranii hayya dhaamsa keessa nu gahee jira appointmentii goonee qabsiifne wanni isin jechaa jirtan dhaga'uu qabna maaluma haa goonu jedhanii akka nu deebisan eegalee jira ammoo wanti nu barbaannu akka deebii miti barka nu barbaannu action barbaanna amala barbaanna jijjiirama barbaanna wanti kana argachuudhaaf guyyaa tokko yookiin torbaa tokko keessatti ta'uun qabu sila yeroollee ima fudhata keessattuu biyya kana keessatti xiqqoo rakkina waan qabne sababa dhukkuba corona kana waan qabneef jecha xiqqoo yeroo nurra fudhatu ni mala ammoo already attention qabsiifnee jirra attention xiqqoollee barbaannu kama guddaa waan barbaanneef jecha ittuma fufna wanti nu deebisan sanillee qabannee itti fayyadamna jechuudha. Inin mootummaan haa fudhatu jettan fakkeenyaaf maal akka fakkaatu nu ibsuu dandeessanii? Waa hedduu jira keessattuu fakkeenyaaf ka Haacaaluu ajjecha Haacaaluu Hundeessaa kana akka investigate yookiin akka keessa qoratanii ilaalachuu qaban warra biyya keessa qofa osoo hin ta'in warra biyya alaarraa kana geggeessuu qabaa jalqabaatiif. Pointi tokkoffaa. Talammadaa immoo ajjecha nama mana hidhatti galchuudhaan odoo waa takka hin balleessin otoo koortitti hin naqin odoo waa akkasiin godhin kana ofirraa dhaabuun barbaachisaadha. Warra Awustiraaliyaa keessa jiraatu nuti fira hedduu qabna biyya san keessatti. Biyya san keessatti nageenyi firoota keenya warroota keenya nageenyi isaanii eeguudhaan akka Awustiraaliyaatti barbaachisaadha. Ammallee irruma deddeebi'a Awustiraaliyaan investment biyya san keessa waan godheef jecha investment isaanii nagaan haa jiraatu jecha dhaqanii rakkina kana hiikuun isaaniifillee bu'aa qabanuu qofaatiif miti. Nuti akka Oromoo osoo hin ta'in isaanillee akkuma biyyanaati bu'aa irraa argachuun ni malani mallaqa hedduu waan itti galchaniif jecha embassy achitti waan dhaabaniif jecha haajaa irraa qabaachuu beekuun isaanirraa qofa osoo hin ta'in deebiillee deebisuu qabani. Nuti akka barbaannetti nuti humna ofii waan beeyneef jecha wanti nu godhuu dandeenye waan beeyneef jecha kana itti dhiyeessine karaa nagaan haala nagaatiin wanti nu barbaannu argachuu jechuudha. Wanni birallee hedduu jira ammoo takkaan asoo hirraan fagaatiin toltuu asoo kanumarraan hin fagaatiin biyya internationalii fi dippiloomaasii hoggaa waan akkanaa loobii godhamee hiriira itti bahame ummati karaa adda addaatiin mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu kana yeroo hedduu wanni galmaan gahuu barbaachisu lagannaa godhanii akka Itoophiyaa wajjin hin dalagne yoo investiin jiraates akkuma amma jettee kana akka investiinis hin godhamne akkas sanumas dabale jechuudha yoo mootummaan Awustiraaliyaa karaa Itoophiyaatti maallaqa yookiin gargaarsa godhu ta'e gargaarsi kunis akka dhaabbatu fa'aa jechaa turan jechuudha. Kanarraa mee action plaanii keessa ni jira akka mootummaan Awustiraaliyaa lagannaa godhee gargaarsa tokkollee mootummaa Itoophiyaatiif hin goone. Jechuun xalayaa keenya keessa waan hedduu barreessinee jirra. Ka barreessine san waan isin jettan kanallee of keessaa qaba. Kana olillee wanti birallee hedduu of keessaa qaba. Of course namni hedduu biyya isaanii haajaa Itoophiyaarraa akka qaban qoratuu isaanirra jira. So sometimes biyyi tokko amma Ameerikaa mallaqa hedduu ka Awustiraaliyaa caala Ameerikaatu hedduu kenna mallaqa. Maaliif akka kennaniif bakka itti kennanii kana hundaarraa itti gaafatamummaa waan qabaniif jecha dhiibbaa godhuun nurra jira.
akka Australiyaatti immoo maal jedhanii interests, like the interests are different. So fedhii isaanii hawwii isaanii adda waan ta'eef jecha akkuma hawwii isaaniirra haasa'u nurra jira. Kama isin haasaa jirtu kana is called like boycotting. So boycotting sanillee ima godhuu dandeenya ammoo duraan dursee teenneetumaan waan isaan jedhanillee caqasuu nurra jira. Akkasumas gara kanaan yeroo hedduu dabarsaa turre akka Australian Oromo Youth profaayilii footoo yookiin suuraa isaanii akka jijjiiran jechuudha. Karaa fannoo diimatti yookiin bifa diimatti akka jijjiiran. Kana dhaamsa dabarsaa turtanii karaa shabboo miidiyaatillee nutillee karaa kennan dabarsaa turre. Mee hiikaan isaa maali? Bifa diimaan kun hiikaan isaa maali? Bifa diimaa namni hedduu akka biratti fudhachuu ni danda'ani ammoo diimaan kuni namni gariin akka dhiiga Oromootti fudhatani. Namni biraa akka bifa hedduutti fudhatamuu ni mala. Tokko akka dhiiga Oromoo jechuu ni dandeenya. Dhiiga Oromooti diimaan. Alaabaa kennallee diimaa of keessa qaba. Diimaallee emergency jechuudha. Rakkina yeroo namatti mul'ate alaabaa diimaa oli gad oofani. So hiikaan hedduu jirti sababa bifa diimaa kana wanni filanneef. Namni immoo sababa ofii haa qabatu walii galatti Oromoon sagalee tokko waan tahuu qabaniif jecha numartinu odoo bifa takka qabanne bifa diimaa kana qabanne odoo profaayilii kenna gubbarraa maxxansine nuti sagalee tokko akka taane ummatatti haa agarsiifnu jenneetiin akkasitti murteessine. Nuti waan yaaduu qabnu bar internet nuti amma mana ofii qabnami mana Austraaliyaa faa keessatti Ameerikaa keessatti namni ka balbalaa qabu ka maskootii qabu kana hunda qabu mana qabna. Internet gubbarras manas ni qabna. Manni kenna profaayilii kennaati. So for example, ani profaayilii kiyya Facebook kiyya akkuma mana kiyyaati. Waa hedduu namni nama affeerullee danda'a, namni gadi baasullee danda'a, namni tajaajilullee danda'a. So balbala kiyya huulaan dura diimaa yeroo garsiise signal yookiin symbol yookiin beeksisa ummata hundaa fi gochaan jira. Nuti akka Oromooti sagalee tokko osoo dhaabne karuma fedheen haa ta'u kuni guddaa kuni xiqqaa jennee adda baasuu irra waan cufatti odoo irraa walii galle taaktika kanniin irra bareedansa. Egaa asumaani dabarfannaa dhaamsa kennaa karaa shabboo miidiyaatiin akkasumas diimaa akka ta'u irra walii galamee ture akkasumas warri amma dura profaayilii keessan karaa diimattiin deebisini asumaan isinii dhaamna jechuudha akka diimatti deebistanii kan daawwatu jirtan shabboo miidiyaa magaalaa Melbourne keessummaan guyyaardhaa aktivistii qarree Oromoo kan taate toltuu tufaadha jechuudha. Baay'ee galatoomi. Karaa biraatiin diplomaasii gochuudhaaf jechuudha qofa osoo hin taane sablammoota biyya keessa wajji jiru jira akkasumas kan akka Somaalee Afar dabalatee Adaree sablammoota kana akka isaan karaa tokkoon wajjiin bahaniif yookiin dhageettii kana akka argataniif jechuudha waan irratti dalagamu jiru ni jira. Ani ka jechuu qabu waa'ee sablammii Itoophiyaa keessa guutuu jechuun ka Oromoo qofa osoo hin tahin warri kanneen faan yeroo rakkoo qofa qabnu nama kanatti fiiguun qabnu bara. Kanaan dura qunnamtii yeroo isaan rakkatan nullee isaan cinaa dhaabachuu qabna. Akkuma isaan cinaa dhaabanne isaanillee nu cinaa dhaabatan. Nu isaanii yoo ka dagannu taane isaanillee nu dagatan. Nullee akkuma keessummaa waggaa wakkatti yeroo tokko yeroo lama qofa yoo qunnamne isaanillee akkasuma nu godhan. Kanaaf Oromoo nama keessummeessi waan beekaniif jecha wanni barbaachisaa ta'e relationship uumuudhaaf namni relationship yoo walirra quba qabaatanii qunnamtii yoo walirraa qaban wanti hedduu irra haasa'uullee dandahama wanni hedduullee geggeeffamus ni dandahama. Austraaliyaa keessattis nu sablammii hedduu walirra quba qabaa turre walumaan paarlamentitti dhaqaa ture wanti nu iyyanne gaafa mallasiisan isaanillee iyyachaa turani nu sagalee tokko taane waliin dalagaa turre amma kanu godhuu qabnu qunnamtii kanu qabnu san walitti deebi'uudhaaf maaliifi yoo bakka sani relationship akka gaariitti yoo ka tiiksu dhabne diinatu san keessa seenaa nuti diina waan hin barbaanneef jecha nama kenna ufumaan nagaan haala nagaa keessatti walirra quba qabaachuunis haala badallee wal bira dhaabachuunis
ilaalcha hawaasa Austraaliyaa ture kanaan dura ammallee ittuma fufaa jirra. Egaa akkas taatee ammas dabalatee gaafii hedduu deddeemaa ture jechuudha. Waa'ee Jawwar Baqalaa, Jawwar Mahammadii fi Baqalaa Garbaatii fi akkasumas Hamzaa Booranaa nama 35 ol jechuudha. Kan aktivistootaa fi mormitoota ta'an hidhamanii turanii jechuudha. Hoggaa hidhaman kana abukaattoon yookiin looyerii isaan wajjin dhaabbate waan hin turree fi mirgi namummaa sun sarbamee jira waan jedhutti deemaa ture. Kanarratti hidha Jawwar Mahammadiitii fi aktivistoota isaan wajjin jiran ilaalchisee kanarratti maal dalagu jirtan akka Australian Oromo Youth'tti? Australia Oromo Youth waliigalatti kana dhagahuudhaa fi hedduu rifatanii jiran. Kanaan dura Oromoon hedduun ajjeefamee ture. Kuni wanni haarawaa miti Oromoodhaaf. Madaa hedduu qabna. Kan fayyinallee hedduu qabna. Ammoo wanti jijjiirama ka jiru yeroo kanaatiif dargaggoo kan Jawaariin umrima kennaatti. Haacaaluu hundeessallee akkuma umrii kennaatti wal beekaa turre, wal argaa turre. Gaafa duraan interneetiin turre maqumaan maqaa namaa dhageenne, seenaa namaa dhageenne malee teennee nyaata waliin hin nyaanne. Akka gaariitti akka saahibummaa akka dhaamsa waliin dabarsine tokko keessaa hin turre. Ammoo yeroo tanaati Haacaaluu hundeessa biyya ofii qofa osoo hin tahini kunoo biyya hundarra deeme nama hunda beeke. Jawaarillee akkasuma. Baqqalaa Garballee akkasuma warri hidhamuu san keessallee namni hedduu Facebook gubbarra namni ijaan waliin argine guyyaa wal dubbisanii akkuma obboleeyyanii wal jaalatanii gaafa wanti kana dhaga'u hedduu namatti dhagahama. Kanaafu ijoollee kennaatii fi hedduu situationni kun akka duraa sanii miti akka biraatiin this is different, very different. So hedduu waan isaanitti dhagahameef jecha they're doing their best, they're trying and we have to support them. Akkasumas egaa balaaleffannaa fi hiriira bahuu qofa osoo hin taane waan hedduutti godhamuu qaba jechuu jirama. Kana keessa gargaarsa uummataa amma fakkeenyaaf nama hedduutti miidhamee jira jechuudha. Nama 500 oli interneetiinis waan hin jiru ta'eef kana dhugumaan qajeelfamaan yookiin lakkoofsi dhugaan nu gahuu hin dandeenye jechuudha. Garuu hanga odeeffannoo qabnutti shabboo miidiyaa biraa nama 500 ol kan miidhame kan lafeen cabte kan miilli cabe kan akkasumas dugdaan cabe kan dhiiga dhabe akkasumatti dhiiga malee taa'u jiru jira jechuudha. Uummata qabsoo kanarratti kara biyyatti akka odeeffannoo nu gahetti nama hedduutti miidhamee jira. Kara kanaan gargaarsa gochuu jiran yookiin gargaarsa sagantaa gargaarsaa kan jedhamu ni qabdanii toltuu? I think warra biyya gargaaruudhaa fi waa hedduu godhuu irraa wanni tokko goone hanga fiixatti baasuu yookiin hanga bakka karoora sanitti gahuudhaaf dalaguu irraa wayya. Oromoo wanni barbaadanii takka yeroo gargaarsa eegaltanii gargaarsa san akka hin dhaabne barbaadan. Hedduu gargaarree mallaqa haganaa ergine yeroo tokko qofa ergine jechuun hagas marallee bu'aan hin qabdu. Nuti kanu beeynu irraa dhugumaan nama yoo gargaaruu barbaadani gargaarsa kee yeroo hunda akkasii dhaqqabuudhaa fi qopheessu lafa kaa'u jechuudha. Har'a boru qofa yoo kennite boru yoo sirraan dhageenye maaluma godhan isaanillee. Kanaafuu we need consistent ongoing support jechuun yeroo irra deddeemeetumaan odoo hin dhaabini ittuma fufuudha. Nuti Oromoo keenya gargaaruudhaa fi Austraaliyaa qofaa miti Austraaliyaa keessallee dhima qabna. Akkuma addunyaa hundaati waa namni hedduu mallaqa walitti qabsiisaa jiranii karaa akkatti ergan immoo bifa adda addaatiin biyyi achi keessa jiru san gargaarsa hedduu barbaachisa. Karaa hedduun illee barbaachisa. Haacaaluu hundeessuma kana mee odoo itti yaadne eega shuggutiin dhawamee booda eessatti geessani? Eenyutu isa tajaajile? Eenyu isa eegaa ture? Oromoo ture? Moo nama biraati? Asirraa achitti oli gaddeemsisuu isaanii kabajaa dhabuu isaanii sababa saniif jecha rabbitu beeka saniif jecha du'ena fakkaata. Ammoo nuhi Oromoon teenna nama kenna eeguu tajaajiluu fayyisuu karaa fayyaatiin karaa uummata irraa haa ta'u Oromoon qophiidha. Nutis qophiidha. Dubartoonni ka isiniif himee ture qophiidha. Ka kanaan dura xayyaara qabsiisanii waan birallee qabsiisanii jiran nuti eegaa jirra.
carraa eegaa jirra. Wanni hedduu cufamee jira. Amma wanni hedduu cufuu jechuun karaa biyya seenuudhaa fi cufame malee onnee keenya hin cufamne, sammuu keenya illee hin cufamne eegaa jirra. We are ready. Qophiidha Oromoo keenya gargaaruudhaaf. Asoo kanumarraa hin fagaatin jechuudha. Ready jedhame kanarratti jechuudha. Dhugaadha qabsoo hifiniinsuudhaan ummati yeroo hedduu irra deddeebi'ee aktivistii toltuu tufaa kan galatoonfatan jechuudha. Amma duras akkasumas kitaaba afaan Oromootiin yeroo duraatii fi biyya alaa diiyaaspooraa teessee tan baaftee ta'ee duraa jechuudha. Akkasumas qarree Oromoo Melban jedhamtee kan tan Astiraaliyaa jedhamtee beekamtee keessummaan keenya guyyaa har'aan wajji jirtu maqaa daawwattoota fi hordoftoota keenya shabboo miidiyaatiin baay'ee si galatoonfanna. Asoo kana sagantaa keenya karuma kanaan hin xumurin yeroo tokko ogeessa kaameraatiin piroogiraamii guyyaa borii sanirratti deebisne jechuudha. Akka amma foddarratti arguu jirtan hoggaa tokko irra nu deebi'i afaan Ingiliffaadhaallee yoo itti fuftistee ummati yeroo hedduu qeerroon asii dhalattee yookiin biyya kana guddatte afaan Oromoo xiqqoo waan itti jabaatuuf meeseejiin yookiin wanni dabarfachuu barbaaddu nama mara akka gahuuf jechuudha. Afaan Oromootiinlee himtee akkasumas afaan Ingiliffaallee itti fufta. Galatoomi foddarra jira itti karuma kanaan itti fufsiisi. Egaa nu dhaga'uutiin jirtu se'a maybe ogeessa teknikaa hoggaa tokko sagalee nu sirreessi na dhaga'u turte karuma kanaan hanga teknikii tolfamuuti jechuudha. Shabboo miidiyaa kan qopheesse jummata jechuudha. Guyyaa jummata dhufu kanatti akka aktivistiitti yookiin hiriira bahu yoo barbaadan jechuudha. Namni ifirraa baasuu waan hin dandeenyeef akkasumas namni mormii isaanii dhageeffachuu waan hin dandeenyeef shabboo miidiyaan sagantaa guyyaa jummataa Red Friday jedhee qabate waan ta'eef jechuudha. Guyyaa kana akka nu hordoftanii akkasumas qooda irraa fudhachuu dandeessan linkiin isin ergamee manuma keessanitti Oromoo Home Protest waan jedhamu shabboo miidiyaa organizii waan godhee tureef karuma kanaan isin ibsine akkasumas karuma kanaan isin beeksisna aktivistii namu mana ofii taa'ee ta'uu ni danda'a hiriira bahuu ni danda'a waan jedhamu sanirratti shabboo miidiyaa waan kana qopheesse jechuudha. Toltuu na dhaga'u jirtaa? Akka gaarii. Hoggaa ogeessa kaameraa irratti haa nu deebisu hoggaa tokko irra nu deebisi sagantaa guyyaa amma ardaa waan ta'eef jechuudha. Ardaa guyyaa ardaa kana waan godhamuu qabuu fi waan qabu irra deebitiiti afaan Ingiliffaadhaan akkasumas afaan Oromootiin ibsiiti waan ummati irraa eegamu san godha. Maal akka godhuu qabu itti hoggaa tokko itti nu ibsi. We are preparing for a protest that was organized by the Oromia is Bleeding and Mana Marti Dubartoota Oromo group. So these are the mums who within their groups collected enough money to hire a private aeroplane to pass on their message. So the message is tomorrow that we'll be flying aeroplane around the city of Melbourne from the at 9 specific locations. We suggest that everybody comes with their flags and take videos, photos, upload onto social media. Don't forget your hashtags, and also to maintain all social distancing protocols. That includes when you take photographs with your friends, please make sure that you're observing social distancing. Otherwise, there are possibilities that you'll get fined, and we don't want that for you. If you want to pass your message, have your flags out. The pilot will come near where he sees the Oromo flags. Otherwise, they will be going from point number 1 to point number 9 and then returning back in reverse. Between 2 p.m. and 5 p.m., make your way there and make your voice heard for the rest of the world.
Uma kanaan warri hordofuu jirtan akkasumas gruupii WhatsAppiin waan jiruufi Oromoo Viber gruupii irratti akkasumas gabaafamee jira. Sagantaa kana akka Oromoon biyya magaalaa Melbourne jirtan irratti qooda fudhatan karaa kanaan dhaamsa shabboo miidiyaa isinii dabarsaa jechuudha. Egaa sagantaa hedduu waan qabdanii fi aaddee teenna toltuu tufaa baay'ee galatooma isin jecha kanumarratti asoo hin dhumin jechuudha. Aktivistii ta'uudhaan jechuudha namu mana ofirratti aktivistii ta'uudhaan egaa hiriira ifaanii mul'isuudhaan akkuma amma toltuu tufaan faani organize godhan kanatti jechuudha. Ammas irra deebi'amee shabboo miidiyaa ispoonsara kan godhe Oromo Home Protest manuma ofii teessanii akka aktivistitti yookiin akka nama hiriira bahutti mormii keessan dhageessifachuu waan dandeessaniif sagantaan sun guyyaa jummata ammas deemu kanaadhaan waan godhameef jechuudha. Karaa kanaan hiriira namu akka bahuu danda'u manuma teessanii bahuu dandeessan isinii fi milkaneessuufaaf jechuudha. Organize kan godhame shabboo miidiyaati. Karaa kanaan ammas linkiin isin ergame viidiyoo keessan laayifiidhaan isin dabarsuu kan dandeenyu maatii nama 300 ol bakka takka dabarsuu waan dandeenyuuf karaa kanaanis shabboo miidiyaa organize gochuu waan godheef jechuudha. Karuma kanaan isin beeksisna. Toltuu tufaa sagantaa akkana kana yoo hiriira ummata ifirraa baasisan maal jettamee kanumarratti deeggarsa shabboo miidiyaa wajjin. Sorry? Hin dhageenye. Egaa akkasanii hoggaa tokko ammas irra deebitee Oromoof maal akka dhaamtu nuuf himta jechuudha. Galatoomii toltuu. Dhaamsa kan hin qabu uummata Oromoo kiyyaa fi wanni mataa keenyarraa to be honest dhaamsi kan hin qabu uummata Oromoo keenya kanaan dura waan hedduu nutti dhagahame kanaan dura madaa guddaa hedduu qabaa turre ammallee wanti nu godhuu qabnu aara kana karaa nagayaatiin karaa wanni jijjiirama fiduu danda'utti garagalchaa isin jechaa jira. Akka gaariitti uf eega isin hundinuu akka hirribaa dhabaa jirtan nin beeka akka nyaata nyaachuu dhiisuu keessanii dhugaatii kee dhuguu dhiisuu keessanii ijoollee ofii eeguu dhiisuu kana hedduu yaada waan qabataniif jecha please akka gaariitti uf eega sammuu keessanillee eega fayyaa keessanillee eega wanti nu irra jirru kana yeroo dheeraadhaa fi gabahuu qabna baasuu qabna waan cufa so walumaan jirra ittuma rabbiin waan nu jaalateef jecha heddummina keenya baay'inni keenya hagana gahe ka Afrikaa keessatti hin argamne namni haa fedhani nu haa arrabsanii waan fedhani haa jedhan heddumminaan keenya afaan keenya eenyummaa keenya sila addunyaa hunda keessatti ka eenyummaa ofii fixataa jiran Oromoon keenya babal'achaa deemaa jirra malee xiqqaataa deemaa jirru. Kanaafuu kana mataa keessatti uf qabadhaa akka gaariitti wal jabeessaa jabaadhaa wal bira jirra sagalee tokko haa taanu wanti nu barbaannu nageenyi uummata Oromoo keenyaati. Egaa maqaa hordoftoota keenyaatii fi daawwattoota keenya keessummaan keenya guyyaa har'aa aktivistii akkasumas qarree magaalaa Melbourne jiraattu magaalaa Melbourne hoggaa taatu egaa dura teessuu yookiin agartee qindeessituu Australian Oromo Youth hoggaa taate karuma kanaan dhaamsa xumuraa kan shabboo miidiyaa wajjin isinii dabarsinu sagantaa aeroplane sanirratti kan xiyyaaraa sanirratti akka namu qooda fudhatu isin gaafanna jechuudha. Akkasumas karaa Facebook page irratti ni maxxanfama yoo dandeessan download gochuudhaan achumarraa hordofuudhaan kan jala deemuu dandeessan jechuudha. Maqaa hordoftoota keenyaa fi daawwattoota keenyaa toltuu tufaa baay'ee si galatoomfanna galatooma. Egaa karaa biraatiin oduun jiru guyyaa kanaa fi hangasuma ture egaa keessummaa keenya eega geggeessine booda asumarratti dhaamsa shabboo miidiyaatiin isinii dabarsina jechuudha. Dhaamsi akkuma toltuu tufaa yookiin Australian Oromo Youth akkasumas hawween Oromo Australian Women Oromo Australian Association qooda fudhachuu jiran kanatti isinis gama dandeettaniin
gara community dhuftanii akka dhaamsaa fi yookiin dhaadannoo tokko fi akkasumas xalayaa kara federaalatti barraahuu qabu fi member of parliament barraahuu qabu sanis akka dhuftanii fudhatanii biiroon isaanii kara futuskiree kana jechuudha. Egaa karuma kanaanii guyyaa jummata free red Friday jennee moggaasne waan ta'eef jechuudha. Red Friday kunini guyyaa namootni hiriira bahuu waan hin dandeenyeef, namootni sagalee isaanii dhageessisuu waan hin dandeenyeef guyyaan kunini Shabbo miidiyaatiin organize godhamee jechuudha. Maatiin hanga nama 300tti yookiin maatii 300tti jechuudha. Faamilii 300 bakka takka hiriira bahuu waan dandeessaniitiif jechuudha. Shabbo miidiyaa organize godhee hiriira keessan kaa'isin mana teessanii hiriira baatan sani dhaadannollee gootanii jechuudha. Akkasumas balaaleffannas gootanii waan sila hiriirarti jedhamuu qabu daqiiqaa 2 hanga 5 maatii hamuufii yoo kenname online irra isin oolchuu dandeenyuuf jechuudha. Guyyaan Red Friday jedhe moggaafame jechuudha. Egaa karuma kanaan ammas guyyaa san sa'aatii isaa ganaa hin moggaasne, sa'aatii isaa ni moggaasna, immoo guyyaan isaa jummata jechuudha. Guyyaa san namu kara Facebook irratti galmaahu asoma danda'u jechuudha. Facebookiin linkiin isin ergame, linkii isin irratti hoggaatu ittaan viidiyoon keessan kara miidiyaa Shabboo waraabuudhaan kan dhufu jechuudha. Eegas egaa hoggaa viidiyoo kanaaf qophooftan ta'e wanni sadii tahuu qaba jechuudha. Tokkoffaa huccuu yookiin uffata diimaa uffachuu qaban. Yoo sun hin jiraanne lammata irratti huccuu aadaa uffachuu danda'uudha jechuudha. Immoo yoo sun hin jiraanne waan qabsoo Oromoo dhaadheessuu kan akka Firii Baqqalaa Garbaa, Firii Jawaar Mohaammed yookiin Oromiyaa waanuma Oromoo kana huccuu qabdu uffatanii jechuudha. Sadeen kana keessa kan isinii mijaahee gootanii jechuudha. Lammata irratti ammas wanni gochuu danda'amu akka ulagaalee nuti lafa kennetti daqiiqaa 2-3tti yaada keessanii fi akkasumatti balaaleffannaa ta'us yaada ta'us akkasumas waan Oromoo fi agartee dabarfamu dhaamsa isin qabdanis ni dabarfattanii jechuudha. Guyyaan kan sadaffaa jechuudha. Ammas kanatti aansee kan sadaffaa namootni yoo dandeessan maatii keessa wajjin ijoollee fi hawweeniitii fi maanguddoo fi nama maraa dabalatee dardaraa fi qeerroo fi nama maraa dabalatee jechuudha. Maatii keessan kan mana keessa hojii jirtan wajjin akka bahuu dandeessanitti isin himna jechuudha. Dhaamsa keessanis akkasuma dabarfattanii huccuu yookiin akkuma amma jedhe kana sadeen sarreesse kana ta'uu qabaa jechuudha. Egaa guyyaan sun guyyaa jummataati. Jummata ammas deemu kana amma bulii muraasatti hafe jechuudha. Guyyaan sun guyyaa hiriirri Oromoo Austraaliyaa guutuun itti bahuu danda'a, itti bahuu qabu jechuudha. Guyyaa jummataa sanii yoo dandahame guyyaa guutuu maatii adda addaarra jechuudha akka daqiiqaa 2-3 moggaasne kanatti deemamee fudhatamu waan dandahamuufi daqiiqaa 2-3 maatii tokkoof kennine akkasitti eegasii bakka takkatti illee gadhiifna jechuudha. Kunini home protest, Oromoo home protest manuma keessanitti hiriirallee akka bahuu dandeessan kan isinii mijeessu jiru Shabbo miidiyaadha jechuudha. Kanumaan dhaamsa kenna gabaabinatti asumarratti dabarsina. Sagantaa kanaa fi kan kana fakkaatu akkasumas waa'ee Red Friday sanirratti yookiin Oromoo home protest sanirratti jechuudha. Sagantaa kanarratti haasawamuu deema. Sababin inni taheef yookiin ni ta'a yookiin agartee nu wajjin yaada kana itti fuftanii nu wajjin dalaydan jennee abdanna waan taateef jechuudha. Hawaasa community Austraaliyaa guuturraa bakka bu'oota maatii keessa wajjin akka hiriira bahuu dandeessan asumaan dhaamsa isinii dabarsina jechuudha. Immoo sagantaan kun akkanumatti detailiidhaan waan ta'uu qabuu fi kana guyyaa borii qabannee waan jirruu fi guyyaa borii waan ta'uu qabuu fi kan amma dubbadhee fi kan biroollee irra haasawuu deemaa jechuudha.
akkanumaan nu hordoftanii toora feesbuukiidhaan akkasumas karaa keennan waan jiruu fi gabaasa jiru waa'ee free red friday kanarratti isiniif gabaasuu deemna jechuudha. Sagantaan hedduu waan jiruu fi akkanumaan nu hordoftan. Eegaa karaa biraatiin an Faisal Ahmad Qumbii ogeessi kaameraa Shabo Ali Shabo kun studio magaalaa Melbourne turtii gaarii. Uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan ko sinaa qaqqabu. An Taamiraat Kabbadan jedhama. Obboleessi koo haadhuun koo isuma argitan kana wareegamee jira. Dhiigni danqalee kummee tokko nu haa taasisu. Rabbiif jedhaa tokko ta'a. Kana booda duuti hin dhaabbatu ittuma fufaa. Du'a saba keenyaan dhiiga saba keenya hin mul'ata. Gara fuulduraatti bilisummaa arganna. Maa shakkii tokko hin qabnu. Hacaaluun waan baay'ee nu dhaalchisee jira. Waan baay'ee dhiirummaa nu barsiisee jira. Kanaaf dhiiga Hacaaluu ni deebifna. Dhiiga Hacaaluu haaloo isaanii baafna. Oromoon tokko ta'ee dhiiga isaa kanaan bilisoomuu qaba. Adaraa keessan tokko ta'a. Yaa uummata Oromoo tokko ta'a. Kanan siniin jedha. Ka biraa kanan dubbachuu barbaadu. Hacaaluun obboleessi koo waliin guddanne waliin dhalanne waliin guddanne muuziqaa gaafa dalagnus icciitii guddaa waliin qabna. Agabuu bulleet hojjenne diinni na jalaa nyaate diinni na jalaa cabse kophaatti na hambise. Yaa uummata Oromoo kanan naamsa sinii dhaamuu barbaadu biyyi kun siif hin taatu ta'uu qabda jedhee biyya kana kan dhufu kan na taasise Hacaaluudha. Hacaaluun ofiif jiraate hin beeku. Saba isaatiif jiraata. Biyya isaatiif jiraata. An hedduu miidhameen jira. Hedduu madaa'een jira. Hacaaluu deebisuu hin danda'u. Adaraa keessan hiriyoonni koo bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu tokko ta'a. Obboleessa koo naa keessa. An waanan dubbadhu hin qabu. Hacaaluun lammata waliin arginu. Garuu seenaansaa ergaan inni dabarfate wanti inni hojjete anaaf hamilee. Ammas irra deebi'een dubbadhaa dhiiga kee nan baasa. Uummanni Oromoo haaloo kee ni ba'a. Haaloo keetiin bilisummaan argamti. Galatooma. Kanumaan jechuu barbaada. Naa galatooma.